Riyaalli Saawudii, Dirhamni Dubaay, Dirhamni Kuwait akkasumas Riyaalli Oomaan tokko, Joordaan Diinaariin tokko, Dirhamni Bahariin gatiin isaanii har'a meeqaan oole? Kabajamtoota daawwattoota keenya oolmaa sharafaa baankiiwwanii fi kan gabaa gurraacha akkasumas kan baankii daldala Itoophiyaa qabannee isinii dhufnee jirra. Hamma dhumaatti nu wajjin tura. Subscribe gochuun dagatinaa. Har'a gara odeeffannoo Deesembar 7tti yommuu deemnu doolaara Ameerikaa irraa eegalla. Hamma dhumaatti nu wajjin tura. Subscribe gochuun dagatinaa. Gara odeeffannoo keenyaatti yommuu deemnu har'a doolaarri Ameerikaa tokko gabaa gurraacha irratti qarshii 139 fi saantima 74 sharafamaa jira. Baankiiwwan dhuunfaa keessaa baankiin gatii olaanaadhaan sharafaa jiru baankii Zamzam qarshii 124 fi saantima 19 sharafaa jira. Innis baankiin daldalaa immoo qarshii lamaan gad bu'ee qarshii 122 fi saantima 59 sharafaa jira. Yuuroon tokko qarshii 147 fi saantima 86 gabaa gurraacha irratti sharafamaa jira. Baankiiwwan dhuunfaa keessaa baankiin gatii olaanaadhaan sharafaa jiru baankiin naati yommuu ta'u qarshii 135 fi saantima 95 sharafaa jira. Innis baankiin daldalaa immoo qarshii 8 gad bu'ee qarshii 127 fi saantima 71 sharafaa jira. Swiss frankiin tokko gabaa gurraacha irratti qarshii 159 fi saantima 21 sharafamaa jira. Baankii Wagaagan baankiiwwan keessaa gatii olaanaadhaan qarshii 141 fi saantima 38 sharafaa jira. Akkasumas baankiin daldalaa immoo qarshii 134 fi saantima 59 Swiss frankii tokko sharafaa jira jechuudha. Akkuma argitan garaagarummaan baankii dhuunfaatiif baankii daldalaa baay'ee guddaadha. Gara doolaara Kaanaadaa yommuu deemnu doolaarri Kaanaadaa tokko qarshii 99 fi saantima 69 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu baankiin Amaaraa baankiiwwan keessaa gatii olaanaadhaan qarshii 89 fi saantima 98 yommuu sharafu baankiin daldalaa immoo qarshii 3 gad bu'ee qarshii 86 fi saantima 6 sharafaa jira. Chaayinaa yuwaaniin tokko qarshii 19 fi saantima 26 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu. Innaat baankiin gatii olaanaadhaan qarshii 17 fi saantima 63 baankiiwwan keessaa sharafaa jirti. Baankiin daldalaa immoo qarshii 16 fi saantima 60 sharafaa jira. Amma ammaatti olaalaa jiraattan subscribe gochuun dagatinaa. Galatoomaa. Paawundiin tokko qarshii 178 fi saantima 39 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu baankiiwwan keessaa baankiin Wagaagan qarshii 158 fi saantima 19 gatii olaanaadhaan bitaa jira. Baankiin daldalaa qarshii 8 gad bu'ee qarshii 150 fi saantima 63 sharafaa jira. Dirhamni Dubaay tokko gabaa gurraacha irratti qarshii 38 fi saantima 5 sharafamaa jira. Dirhamni Dubaay tokko immoo qarshii 38 fi saantima 5 gabaa gurraacha irratti Global baankiin immoo qarshii 36 fi saantima 66 gatii olaanaadhaan baankiin daldalaa immoo qarshii 33 fi saantima 38 bitaa jira. Riyaalli Saawudii tokko qarshii 37 fi saantima 26 gabaa gurraacha irratti baankiin Oromiyaa immoo qarshii 33 fi saantima 19 gatii olaanaadhaan baankiiwwan keessaa akkasumas baankiin daldalaa immoo qarshii 32 fi saantima 36 gatii gadaanaadhaan bitaa jira. Doolaarri Awustiraaliyaa tokko qarshii 89 fi saantima 79 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu baankiin Abbaay gatii olaanaadhaan qarshii 81 fi saantima 7 yommuu sharafu baankiin daldalaa immoo qarshii 78 fi saantima 19 sharafaa jira. Diinaarri Kuwait tokko qarshii 455 fi saantima 23 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu baankiin Oromiyaa gatii olaanaadhaan qarshii 400 fi baankiiwwan keessaa jechuudha qarshii 405 fi saantima 48 sharafaa jira. Baankiin daldalaa immoo qarshii 391 fi saantima 10 sharafaa jira. Swedish Kroon tokko qarshii 12 fi saantima 88 yommuu sharafamu gabaa gurraacha irratti baankii Wagaaganitti immoo qarshii 11 fi saantima 52 sharafamaa jira. Baankiin daldalaa immoo qarshii 10 fi saantima 98 sharafaa jira. Oomaan Riyaaliin tokko gabaa gurraacha irratti qarshii 363 fi saantima 53 yommuu sharafamu Diinaarri Joordaan tokko gabaa gurraacha irratti qarshii 197 fi saantima 98 sharafamaa jira. Dirhamni Bahariin tokko qarshii 371 gabaa gurraacha irratti akkasumas liireen tokko qarshii 4 fi saantima 2 sharafamaa jira. Waan hojiin turtaniif galatoomaa subscribe gochuun dagatinaa ulfaadhaa.